Harka fuunee daawwattoota YouTube asnaa bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Daawwattoota koo baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Baga nagaadhaan na eegdan isiniin jedha baay'ee immoo turee jira viidiyoo gadhiisee hin beekochaadha. Viidiyoo xiqqoo samoona kana hojjedhee hin beeku. Isiniin jedha. Baga nagaadhaan dhuftanii isinillee na hordofaa like share godhaa biyya jirtan bakka jirtan golee jirtanitti immoo nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha hundumti keessan share naa godhaa adaraa keessan viidiyoo koos immoo amma dhumaatti naa ilaalaa koomentii barreessuudhaan na jajjabeessaa warri monii taatan immoo share nu godhaa nu biran darbinaa nutis immoo gaafa ol baane akkasuma warra nu duubatti hafanii baasnan isiniin jedha share like gochuu hin dagatina isiniin jedha viidiyoo kiyya immoo amma dhumaatti naa hordofaa isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota koo har'a immoo maalan isinii qabadhee dhufe namoota baay'eetu gaaffii na gaafate ture waa'een rifeensa mataa kiyya irratti qoricha bitee fayyadamaa jiru irratti nu miidhamoo nu miidhuu warreen jettanii na gaafattaniifan gaaffii keessan isiniif qabadhee dhufe jechaadha. Maaliif ji'a hin xumurre garuu wal faana isaa maal keessa akka mataan koo jirus isinitti hima garuu har'a mataa kiyya irraa fuudhee isin agarsiisuuf xiqqoo mana keessa jirti madaamiin koo jechaadha. Akka inni irraa fuudhee isinitti agarsiisu hin qabu har'aaf akkasumatti waan fayyadamaa jiru isinitti agarsiisa. Gaaffii keessaniifis immoo deebii isiniif ta'a jedhee yaada jechaadha. Innis immoo maalidha yoo jettanii nu miidhaa yoo too nyaata nyaatinii minaamin kan jettanis jirtu jechaadha. Tokko immoo maaliif nu fayyada viitaamina of keessaa qaba moo kan naan jettanis baay'een keessan jirtu jechaadha. Immoo maaliif fayyadamta maal taananidha kan sii kennanii kan naan jettanis jirtu jechaadha. Gaaffii keessaniif deebii ta'a jedhee waan yaadu tokko jechaadha waan inni itti fayyadamaa jiru isiniif qabadhee dhufee jira jechaadha. Obboleettiin tokko keessattuu nama miidhaa naan jette nama miidhamoo nama miidhuu yoo garaa duwwaatti fayyadamne naan jette. Garaa duwwaatti amma kiniinii mataa bawwooyu garaa duwwaatti hin fayyadamanii jechaadha. Akkuma beekamu kiniinii mataa bawwootu garaa duwwaa hin fayyadamanii nyaata nyaatame malee jechaadha. Nyaata nyaattee fayyadamtamti kiniinii mataa bawwooyu yeroo amma mataan keenya nu dhukkubuyyuu osoo nyaata hin nyaanne kiniinii mataa bawwooyu fudhachuu hin dandeenyu sorry. Maaliif kun immoo viitaamina of keessaa qaba. Viitaaminni of keessaa hin qabne tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma argitan viitaamina baay'ee of keessaa qaba jechaadha. Viitaamina baay'ee of keessaa qaba. Waan akka qimamiillee of keessaa qaba jechaadha. Amma fixuu keera baay'een namne waan jabaate biree 20 irra hin jiru jechaadha. Gaafan fixee mataan kiyya maalarra akka ga'es yoon dabaladhes yoon dabalachuu baadhellee deebi'eessiniifaa kun marsaa lammaffaadha jechaadha. Mataan kiyya immoo buqqa'insa guutumaan guutuutti dhaabee jira jechaadha. Isinitti agarsiisuu hin danda'a gaafan xumureentinidhe rifeensi mataa kiyya buqqa'insa guutumaan guutuutti dhaabee jira jechaadha. Innaa immoo fuulduraan illee kunoo akkuma argaa jirtan garuu wanta nantinedhatu jira baay'ee tokko nantinii jedhee jira jechaadha. Kanaafiyyuu waan ani deebii keessan isiniif deebisuudhaaf waan ani isinii qabadhee dhufe kun viitaamina baay'ee of keessaa qaba. Viitaamin E of keessaa qaba, viitaamin D of keessaa qaba. Akkasumallee viitaamin C, viitaamin E, viitaaminni of keessaa hin qabne hin jiru jechaadha. Viitaamina hundumaa of keessaa qaba jechaadha viitaaminni kun jechaadha. Malee wanta isin miidhu tokko garaa duwwaatti hin liqimsin. Ana akkanaan jedhan isinitti hime garaa duwwaatti fudhachuun hin danda'amu. Maaliif ana galgala yeroon ciisuudha kana fudhadhu jechaadha. Galgaladha jechaadha. Yaa'u namoonni baay'een nu miidhuu danda'a yoo itti fayyadamne garaa duwwaatti waan naan jettan na gaafatanitu jira jechaadha. Isa birattis immoo kan ittiin shaaworii gallullee kondeesheriillee kanumaan achumaa fidadhee dhufellee isinitti agarsiisa. Qibaatis immoo kanani rifeensa kiyya sawoo yeroo qoricha kana fayyadamu waliin na adeeme isa hunduma isaallee isinitti agarsiisa. Kan ammoo bishaan yeroo itti fayyadamtan bishaan alaandii tokko isin barbaachisa isinitti agarsiiseen ture jechaadha. Alaandii leetira tokko isin barbaachisa jechaadha. Alaandii sanatti ammantanii jettanii dhugdu jechaadha hin fixxu alaandii sana tokko jechaadha. Alaandii sana tokko dhugdanii ma fixxu jechaadha guutummaan guutuu isaatti qoricha kana wajjiniin bishaan keessa wal madaaluu qabaa jechaadha. Yoo qoricha kana caalsistanii yookiin immoo bishaan sana xiqqeessitanii gatii nuuf hin qabu jechaadha. Maaliif fayyidaadhaaf malee zumbennee miti kan nuti fudhannu.
addana jalaa ta'e kunoo akkuma argaa jirtan kunoo zayitiillee kana fayyadamaa jira jechaadha. Kan mataa koo waliin naa deemu jechaadha. Kunoo zayitii kana argaa jirtu qibaatii jechaadha. Kunoo baneetan isinitti agarsiisa. Guyyaa 60 keessatti innillee akka buqqa'u dhowwaa jedha qibaatichis jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan qibaatii kana jechaadha. Argaa jirtu natti fakkaata. Argaa jirtu suura isaa akkasumatti achirratti isiniif ni maxxansa. Isiniin jedhaa kunoo qibaatiin kana fayyadamaa jechaadha. Qibaatii isaa kanan fayyadamaa. Qibaatii kana immoo akkamitti dibannaa yoo jettan maashina dhiinoo istuun bishaan ho'aa keessa kaawwattanii jechaadha. Bishaan keessatti xiqqoo istu akkasiin hin gubnetti, akkasiin gubutoon taane akkasiin hin gubnetti, akka mataa keessan hin miinetti hin ho'ifattu jechaadha. Qoricha kana yeroo fudhattanii kaatanii kun sammuu keessa walakkaa irratti anaatii keessan irratti qibaatii kana hidhattanii ciiftu jechaadha. Sukkuumtanii maasaajii gootaniitu qibaatii kana immoo sammuu keessan irratti naqattanii ciistu. Qibaatii kana immoo sammuu keessan irratti naqattanii ciistu jechaadha. Edda sammuu keessan irratti qibaatii kana naqattanii itti hin sukkuumtu. Yeroo ciistan jechaadha. Otoo wanti hin godhin maasaajii gootu mataa keessan kanaa jechaadha. Isaan boodatti qibaatiin kunii fi madaanitiin keessan kun wal argatan. Maaliif sammuun keessan gogaa miti jiidhaadha waanta ta'eef jechaadha. Yeroo maraa maal goona seetanii yeroo qoricha kamiyyuu haa ta'u fayyadamnu sammuu keenya irratti qibaatii yookiin waan qabdan jechaadha. Qibaatii kokonaatii qabaadhaa, baaziliinii qabaadhaa, kokonaatii ciqaa qabaadhaa. Waan qabdan sammuu keessan irratti gootaniitu akka sammuu keessan sinii laafee bakka sammuu keessaniif qorichi kun wal sinii madaalu isinii taasisan siniin jechuu barbaada. Qibaatillee yoo isinii danda'ame kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Hair oil jedha. Kun akkuma argaa jirtanii qibaatillee kanatti fayyadamaan isiniin jechuu barbaada. Qibaatii baay'ee mataa keenya hin miine guyyaa 60 jidduutti buqqa'insa mataa dhaabuu danda'a waan jedhudha qibaatiin kunillee jechaadha. Anamma isa kana fayyadamuu jalqabee bultii 14ffaa keessa jira jechaadha. Bultii 14 fixee jira. Kana garuu 20 guute natti fakkaata. Kanan isiniin jedha maaliif yeroo itti fayyadamtan yeroo qoricha fudhattan yeroo kamiyyuu haa ta'u wanta nama miidhu tokko isin fuulduratti fayyadamaa jira wanta ta'e wanta nama miidhu tokko hin fayyadamu jechaadha. Akkasuma immoo kan itti shaaworii galtan illee kan itti mataa keessanii dhiqattan kunoo argaa jirtuun kunoo kun maalidha jechuu dandeessu yoo nama kan gurguddaadha wanta ta'eef kan ittiin mataa miiccannu gurguddaadha jechaadha. Kun kondeeshiriidha jechaadha. Kan itti mataa miiccannu jechaadha yookiin akka mataan keenya yeroo dhiqannee saamunaa tokkotti goonee miti shaampuu ishee tokkotti goonee kan ammoo itti goonee daqiiqaa 5 haa ta'u in ukkaamsina mataa keenya. Mataa kiyya nan ukkaamsaa jechaadha. Mataa kiyya nan ukkaamsaa isaan booda daqiiqaa 5 boodan deebee bishaaniin ofirraa miiccaa jechaadha. Kunoo baay'ee laaffisa. Kun immoo baay'ee humnaa walitti laaffisaa jechaadha. Isa kaanis immoo fayyadamee argeeraani jechaadha isa guddaas. Garuu kuni waa baay'ee bakka mataa kiyyallee in lallaaffisee jechaadha. Gaafa dhumasaa in argituun akkamitti lallaafe mataa ishii jechuu dandeessu. Gaafa sanaa baay'ee fuuldurri isaallee baay'ee intinii ta'ee jira. Isinitti agarsiisee jira mataa kiyya jechaadha. Kanaafiyyuu kun immoo kana fakkaata. Kunillee birrii meeqaan bitama yoo jettan birrii 2 qofaadha ishii. Diraama 2dha jechaadha warri Dubaay jirtanii. Warri biyya biraa jirtan immoo hin beeku kun. Xiqqoo tokkodha birriin ishii jechaadha. Baay'ee 30 ol bitachuu dandeessu jechaadha. Na birri 10 fireeshan. Birri 10 fireeshan bitattu. Kana jechaadha. Gatiin ishii baay'ee xiqqoodha garuu baay'ee sin fayyada. Fooliis qaba. Fooliin isaa baay'ee namatti tola. Kun akkuma argaa jirtan adiidha. Keessa isaatti adiidha. Baay'ee adiidha, ciqaadha. Intinii jedha. Fooliin isaa baay'ee tokko urgaa jechaadha. Foolii baay'ee urgaa'insa qaba. Kun akkuma argaa jirtan kanaafi kanallee suura isaa kaaseen irratti isiniif maxxansa jechaadha. Asirraa ilaallattanii bitachuu dandeessu. Isiniin jechuu barbaada. Kun akkuma argaa jirtan kana ammas immoo kana yeroo fayyadamtan daqiiqaa 5 ofirra tursiisaa kana. Daqiiqaa 5 qofa, daqiiqaa 5 bichaadha kan ofirra tursiisu jechaadha. Garuu dura kan biraa fayyadameen ture kondeeshirii jechaadha. Isa daqiiqaa 10 fa'aa ofirra tursiisa ture. Garuu waa tokko mataa kiyya naan laaffisu jechaadha. Waa tokko jechaadha. Waan mana fayyadu nan dhabee jechaadha. Shaampuu baay'ee silaaleera. Isiniin jedha. Kuni garuu daqiiqaa 5 ofirra tursiisee yoonnaa aluma sanatti mataan kiyya hin laafa jechaadha. Yeroo kaan kaawuyyaadhaan tokkosee mataan kiyya hin laafu. Amma garuu yeroo dhumanii kanatti godhadhee daqiiqaa 5 keessaa bahee filadhuyyuu akka waan tokkoseetti laafa. Akka waan tokkoseetti jechaadha. Akka waan tokkosee akka isaatti